Kottame Oromoo mee tokko haa taanu kutaadhaaf amantiin gargara hin baanu. Xiqqaaf guddaan kaanee wal wajjin haa dhaabbannu. Biyya abbaa keenyaa irratti abbaa tahuu kaanee haa falmannu. Maaliif wal milminee yaaduma hin taane dhaabii wal dhorgine guddaa keenna diqqeessine diqqaa keenna akkan guddatuuf taakkoo itti taane. Maaloo yaa lammii koo akki kun nun baasu kutaadhaaf amantiin maaf adda wal baastu. Kaanee haa dhaabbannu tokkonnaa wal wajjiin bilisummaan dhugaa akkasitti nuu dhufti. Martuu karaan kiyya qofa jedha kam hubatanii kam dhiisanii. Kunillee karaan kiyya qofa jedha kam fudhatanii kam dhiisanii. Sabni isin jidduutti aarsaa guddaa kafalaa jira. Yaa beektota Oromoo yaa hayyoota Oromoo tokkummaa qabaadhaa tokkummaa wal jabeessaa wal wajjin dhaabadhaa. Maaliif gargara wal baaftanii ummata Oromoo kana ammas cabsuu kutattanii. Alaabaan Oromoo tan har'a isin irratti wal falmitanii. Hayyoonni Oromoo kan duraanii kutaa fi amantiin osoo wal wadda hin baasin nama 15 boolla takkatti dhumanii. Isaan sani warri seenaa beeku warri aadaallee beeku warri kaayoo Oromollee galmaan gayuuf akeeku. Maaliif jetteef jejjetteeni addaan wal baafnu. Alaabaan tan Oromooti tan baartiitii miti. Alaabaan tan Oromooti tan nama dhuunfaatii miti. Alaabaan tan nama hundaati. Faranjiif Arabnu qabachuu dandeetti. Ilma Oromoo maaf irraa wal dhoorgita. Ilma Oromoo akka keetiiti. Atis Oromoodha innis Oromoo erga taate qabachuun mirga isaati. Alaabaan kan tolfamteef Oromoo hundaafi malee baartii ABO'f kan jedhamu sirrii miti. Lakkaa wal hin dadhabina lakkaa wal hin hinaafina Oromoo. Lakkaa wal hin cabsina. Alaabaan tan hunda keenyaati jedhaa wal wajjin dhaabadha. Abbaan fedhe haa qabatu bakka fedhettiyyuu. Abbaan fedhe uffatee haa tolfatu kootii isaatiyyuu. Maaliif wal dhabsitanii wal cabsitan kiyyuu. Akkataa Oromoo alaabaa Oromoo jedhee warri faarse suni alaabaa ABO jedhee hin faarsine. Alaabaa Oromoo jedhee faarse alaabaa Oromoo ibsituu dukkanaa gaafas dhaabbanne gabrummaadhaa baana. Alaabaa tanaaf jecha xiqqaa fi guddaan keenya mucaa waggaa 2 irraa hanga ulfaatti nama umriin isaa umrii 90 irraa hanga umrii 20 hanga 25tti hanga 18 fi hanga 30tti namoonni alaabaa tanaaf jecha aarsaan isaan kafalan waan laayyoodhaa miti. Garuu dhiini barattoota keenyaaf alaabaa kanaaf laatan. Dhiini manguddoowwan keenya alaabaa kanaaf laatan. Dhiinni daa'imman hawwoleen keenya ulfaa alaabaa tanaaf jecha ulfa isaanii garaa baafamanii dhiitaman. Har'aa galanni isaanii mala kabajni alaabaan tun dhiigaan dhufte. Dhiinni ilmaan Oromoo hunduu itti dhangala'e ammas dhangala'aa jiru. Erga kan ABO taate erga kan dhuunfaa taate erga kan paartii tokko taate namni paartiin deeggarre namni siyaasa quba hin qabne alaabaa Oromooti. Alaabaan tun na fakkaata. Alaabaan tun tan Oromiyaati. Tan Oromiyaa maltu ni dhaabbanna gara fuulduraatti jedhee abdiidhaan qabatee irratti wareegamaa jira. Garuu har'a alaabaa nama Oromootiin hin qabatinaa yoo jenne egaa alaabaan tan nama tokkochaatii miti tan Oromoo hundaati jenneetu maaniin namni hundumtuu kan ABO deeggaruuf ABO hin deeggarrellee kan siyaasa beekuuf siyaasa hin beeknellee alaabaa Oromooti jedhee uffata isaa tolfatee qalamii isaa mana dibatee aarsaa hedduu isiidhaaf kafalaa jiras jiraataallee osoo bakka adda addaatti yoo isin ol kaatu gammannu har'a ilma Oromootiin alaabaa kiyya hin uffatin yeroo jedhan gaddaa fi gammachuunis wal keessa nama harkaa baddee namatti dhagahamti. Alaabaa tanaaf jecha alaabaa tana Oromiyaa irratti bilisoomsuuf jecha namoonni barumsa isaanii dhiisanii bosonatti galanii hidda mukaa nyaatanii roobaa fi qorraan waxalamanii alaabaa tana Oromiyaa irratti biyya kiyya irratti walabaan gadi dhaaba jechuuf aarsaan isaan kafalan waan laayyoodhaa miti. Warroonni alaabaa tana boce alaabaa ABO ibsituu dukkanaa hin jenne alaabaa Oromoo ibsituu dukkanaa gaafas dhaabbanne gabrummaadhaa baana jedhanii itti weellisan. Weelluma tanarruu mijaa'aa wala isii irraa yookaan alaabaan tun akka alaabaa Oromoo taateef mirkanaa'ee jira. Osoo jarri sun alaabaa ABO ibsituu dukkanaa osoo kan jedhee weellesan barreessu taateeti dhugaadha tarii akeekni namoota kaa alaabaa tana bocanii alaabaa ABO jedhanii bocan jechuu ni dandeenya. Garuu
warroonummaan alaabaa kana bocee tolche faaruu alaabaa tanas bocee akka isiin malutti waan alaabaan tun taate alaabaan tunis tan eenyu akka taate bocee gadi diriirse. Har'a garuu alaabaan kan kiyya hin qabatin yeroo jedhumutu dhagahame. Egaa obboleeyyan kiyya tokkummaa haa keenna haa jabeessinu. Oromoon osoo isiniif jecha osoo ati paartii ABO keessa harka qabda osoo ati KFO keessa harka qabda jedhamee xiqqaa fi guddaan keenya ajjeefamu hidhamu waan xiqqoodhaaf jennee akkamitti wal jala eenee kiyyoo wal sakaallee taakko walitti taanan gaafii nama hundaati. Kanaafuu uummanni Oromoo yeroo duraatti diina nu keessa seenee tokkummaa Oromoo diiguu barbaadu akka Oromoon hin bilisoomne taasisuu barbaadu kana dhaggeeffachuu dhiisee bilisummaa biyya isaa bilisummaa mataa isaa mirga ofiin uf bulchuu fi kabachiisuuf irraa uf duubatti deebi'uun irra hin jiraatu. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota chaanaalii keenya warroonni YouTube chaanaalii keenyaaf haaraa taatan yeroo hundaayyuu YouTube chaanaalii keenya subscribe like share gochuu hin dagatinaa. Yeroo hundaayyuu YouTube chaanaaliin Tulluu Show filannoo keessan haa ta'u jenna. Ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna.